Akkam jirtu jaallatamtoota har'a qophii tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Kana dura garuu namoonni chaanalii kiyya subscribe hin godhin ammuma osoo subscribe naaf gootanii isiniin jedha. Osoo gara barumsa keenyaatti hin galin dura subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaatti bu'aatii akka viidiyoowwan itti aanu isiniif galu godhaan isiniin jedha. Amma kan isin barsiisu akkamittiin teelegiraamii kamillee appii tokko malee cufuu dandeenya kan jedhudha. Kunoo haala salphaadhaanii namoonni baay'een akka isaanii faayila keenya hin ilaallee fi kunoo teelegiraam pilaasii keessa ni seenna jechuudha. Erga teelegiraam pilaasii keessa seenneen booda manni banutti ni eegna. Kunoo haala kanatti bu'uudhaanii seetingii keessa ni seenna jechuudha. Kunootti erga seetingii keessa seennee privacy and security kan jedhutti ni buuna. Privacy and security kan jedhu kanatti erga buuneen booda privacy and security kan jedhutti erga buunee booda passcode kan jedhu kanatti bu'uudhaan ishee kana ni banna jechuudha. Kanaan booda paaswordii keenya nu gaafatama, fakkii afaan kan itti guutaa kan mataa kootii jechuudha. Kunoota kan itti guutaa erga sanaan booda keessaatii ergamee jechuudha. Paaswordii na gaafachuu qaba. Kunoo fingerprintii yookaan paaswordii guutinaan jedheera. Faayilii keenya namni adda biraa hin ilaalle gochuu ni dandeenya jechuudha. Namoonni ammas chaanalii kiyyaan ta'in chaanaliin kun haaraadha. Subscriberoota baay'een qabu. Subscribe gochuudhaan nu bira dhaabata.